Akka mooltaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduu isaatii kanaaf kan isinitti himna. Boordiin filannoo biyyaalessaa gabatee yeroo filannoo bara 2025 ifoomse. Boordiin filannoo biyyaalessaa marsaa torbaffaa guyyaa sagalee itti kennamu caamsaa 24 2018 ta'uu beeksise. Boordiin filannoo biyyaalessaa filannoo marsaa torbaffaa bara kanaa caamsaa 24 gaggeeffamu ilaalchisee ibsa miidiyaaleef kenneera. Walitti qabduun boordii filannoo biyyaalessaa Aadde Melaawit Haayiluu ibsa kennaniin filannoo bara kanaaf qophiin haal duree taasifamaa turuu boordichi galteewwan filannoof barbaachisan walitti qabaa turus himaniiru. Boordichi qorannoo filannoo marsaa torbaffaa ilaalchisuun gaggeesseen karoora tarsimaawaa waggoota 5 qopheessuu kaasanii muuxannoowwan galtee ta'an argamuu fi dhimmoota fooyya'uu qaban irratti qaamolee dhimmi ilaallatu waliin marii taasifamuu hubachiisaniiru. Wixinee labsii mana maree bakka bu'oota uummataaf dhiyaateen adeemsi filannoo tuttuqaa irraa bilisa ta'e akka gaggeeffamuuf haala dureen barbaachisu xumuramuu kaasaniiru. Hojiin buufataalee filannoo adda baasuu fi to'achuu dandeessisu hojjetamuu fi paartiilee siyaasaa dorgoman waliin mariin taasifameeras jedhaniiru. Gabatee yeroo filannoo boordichaan gaggeeffame kan ifoome yoo ta'u qaamni hunduu yeroo kennameef keessatti hojii hojjetamuuf adda baafaman akka raawwatuuf gahee isaa bahachuu akka qabu Aadde Melaawit Haayiluu ibsa kennaniin hubachiisaniiru. Badhaasa TikTok Award dhiyeenya taasifame irratti namoota uffata safuu fi duudhaa uummataa faalu uffatanii mul'atan to'annoo jala oolchuu poolisiin beeksise. Koomishiniin poolisii federaalaa badhaasa dhiyeenya taasifamee fi G4 TikTok Creative Award jedhamu irratti aadaa duudhaa fi safuu biyyattii bifa cabsuun namoota uffata qullaa isaanii mul'isu uffatanii mul'atanii fi foddaa televezyiinaan mul'atan to'atee qorannoo jalqabuu beeksise. Poolisiin federaalaa maxxansa fuula feesbuukii isaa irratti qoodeen badhaasa dhiyeenya taasifame G4 TikTok Creative Award kan irratti bifa aadaa duudhaa fi safuu hawaasaa biyyattii cabsuun namoota uffannaa hin malle uffatan kan qophicha maallaqaan deeggaranii fi kan qopheessan irratti qorannoo jalqabuu beekseera. Namoonni to'annoo jala oolanii jiran kunis Wangeelaawit Garba Hindiriyaas Bahiree Barakas Tsaggaayee Jifaar Marqaam Darajjee Mangistuu Guruun Gazzaanyi Qacanee fi Yohaannis Mokonnon Hayilemaariyaam ta'uu ibseera. Poolisiin dabaluun aadaa duudhaa fi safuu hawaasichaa kan faalan birmaatiin badaan babal'achuun akka dhaloota biyyattii hin faalle shakkamtoota to'annoo jala oolan kana irratti tarkaanfii seeraa fudhachuu jabeessee akka itti fufu ibseera. Sudaanitti haleellaa magaalota iddoowwan gabaa fi manneen barnootaa irratti raawwatameen namoonni 100 lakkaa'aman galaafataman. Erga waraanni Sudaan 2023 eegalee lammiileen biyyattii miiliyoonaan lakkaa'aman qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru. Waraana waliinii Sudaan keessatti haleellaa qilleensaa irraan raawwatamuun manneen jireenyaa, iddoowwan gabaa, manneen barnootaa fi iddoowwan baqattoonni qubsifaman hedduun manca'uu fi kaanaanis lammiileen nagaa 700 caalan ajjeefamuu qorannoon ifoomseera. Jaarmiyaan qorannoo bal'aa geggeesse kun Sudaan Witness Project jedhama. Erga waraanni Sudaan Ebla 2023 eegalee haleellaa qilleensaa irraan raawwatameen badii qaqqabe ifoomseera. Gabaasni kun humni qilleensaa itti gaafatamummaa fi of eeggannoo tokko malee boombii dhukaasuun uummata nagaa gaaga'uu akeeke. Bu'aa qorannoo kanaa waraanni Sudaan akka fedhetti opereeshinii geggeessuuf humnaa fi dandeettii qabaachaa akka turee fi humni addaa RSF ammoo humna qilleensaa akka hin qabne akeekuu garuu lamaanuu balleessaa mureera. RSF lixa Sudaan Daarfur keessatti uummata nagaa jumlaan fixuun sadarkaa addunyaatti himatameera. Akka qorannoo kanaatti Ebla 2023 hanga adoolessa 2025tti Sudaan keessatti haleellaan qilleensaa 384 raawwatameera. Kanaanis lammiileen nagaa 1700 yoo ajjeefaman 200 kan ta'an ammoo madaaniiru. Haleellaawwan kanneen keessaa 135 manneen jireenyaa irratti kan xiyyeeffatanidha. Manneenii fi bu'uuraaleen misoomaa boombiidhaan barbadaa'aniiru. Boombii 35 giddu gabaa fi bu'uuraalee misoomaa gabaa mancaasaniiru. Haleellaawwan 19 immoo giddu galaa eegumsa fayyaa hedduu irratti raawwataman.
Oduu keenya xumuraatiin kirkira lafaa magnituudii 7.5 Jaappaanitti mudate namoonni miidhamuun dhaga'ame. Kirkira lafaa kaaba bahaa Jaappaanitti wixata galgala mudate namoonni 30 ta'an yoo madaa'an 1000 kan lakkaa'aman ammoo qe'ee isaanii gadhiisanii ba'aniiru. Dhaabbanni meeteoroloojii Jaappaan kirkirri lafaa kun bulchiinsa Amoorii jedhamutti mudachuu himuun suunaamii hordofsiisa jedhamee sodaatamee akka ture himeera. Baaburri geejjibaa uummataa hojiirraa kan adda kute yoo ta'u manneen ibsaan jalaa bades 1000 lakkaa'amus jedhameera. Guyyoota muraasa keessatti kirkira lafaa kana irraa jabaa ta'u akka dhufu maluu akeekkachiisuun hawaasni of eeggannoodhaan akka socho'u miidiyaaleen beeksisaniiru. Lammiilee kirkira lafaan miidhamanii fi yeroo ergaa dabarsan muummeen ministeera Jaappaan Saanaa Taakaayichi yeroo hundaa qophii balaa kirkira lafaa taasisaa. Mana keessaa minjaalaa fi barcuma hin sochoone qabadhaa. Yoo sochii dhageessan bahuuf qophaa'aa jedhan. Jiraattonni 900 ta'an mana isaanii dhiisanii akka ba'an ajajamuu Reuters gabaaseera. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa oduun sa'aatii kanaaf kanuma gaarii qabaadha.